Guddoo wanni damma wanilleen arraan tanaasitti isin jidduutti argamee qophiis tahee yookaan qophii araaraa waan jirurratti hunduuneeti mana Fatihaatti waliin dhufne galatoomi isin jenna Fatihaa teenyaatillee asirra dabree obboleeyyan kiyya warri waan kanarratti wajjin hirmaachaa jiru kabajaa guddoo qabdanii dhimma Oromoo hundaati. Kan nama tokkooti miti nu hundaatu ittis gammada ittillee sablata isa suniif ammoo furmaanni guddaan kan jiru yeruma takkallee Oromoon sirna qabdi heera qabdi gatta'aniiti namni kun haasawee waan rakkatanii fi rakkoo jirtuu fi gammachuu jirtullee waliin haasawee furmaata laata isa suni gamma wanni nullee dinqee akka waan kana gatteenyee kanamatti haasoyne arraara buusuudhaaf carraa gochuu irratti tattaafannee galatooma baga dhuftanii obboleessa kiyya artistii keenya jaalatamaa kan Oromoo marti jaalattu namni hin dogoggorre hin jiru addunyaa kanarratti namni hin balleessines hin jiru badii dalagamte suniif dhiifama nulleen akka nama tokko ta'anillee dhiifamaan jira obboleessi kiyyalleen gama isaatiin waan dalagame sun akka badiitti nu fudhachuu isaatiif galatoomin jaanii caalaa ammoo of keessaa gabbahee innis waan ammatti haasawaa jiru kanarratti akka nu haasawullee barbaanna guddoo isinittiin dheeressinu dhiifama badii dalagamte hundaafuu dhiifama isiniin jenna obboleessa kiyya itti dabriitii gama keetiin. Ayyee kabajamoo wallisaa keenya guddaa Dr. Elamo Alii fi akkasumatti hundee isaa lafa Jarman keessatti hayyuu keenya guddaa obbo Abdiidhaa wajjin akkasumatti haadha manaa isaatii fi akkasumatti artistii gartee Abdii Tayyibaaqoo akkasumatti artistii keenya kabajamoo guddoo Abdii Fadees akkasumatti aktiivistii Saadii fi akkasumatti aktiivistii keenya hayyuu Oromoodha akkasumatti wallisaa keenya kabajamoo Taajuu Shurrubbee akkasumatti gartee kabajamtuu ulfaattuudhaa fi tamana kana keessatti illee haala gartee wanni kun itti qindaa'u nu goote kabajamtuu adde Fatihaa baay'ee galateeffachaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan akkasumatti illee Iliyaas Siriyaa kiyya kabajamaadhaa fi tiksaa kiyya akka gartee Ingilizirraa wajjin dhufne wajjin ta'uudhaan gaa amma gartee akkuma isaan ja'anitti Oromoodhaaf jecha Oromoodhaan wal dhabeetiin jira. Oromoodhaaf jecha Oromoodhaan wal dhabeetiin jira. Isa kanammaas dhiifama hoggaa gaafannu olaantummaan osoo ana ka gaafatuttis hin dhagayamin isa dhiifama naa godhuttis osoo olaantummaan hin dhagayamin kaayyoo uummata Oromoo irratti bu'aa bahii dararaa guddoo uummanni kun waan ragaa ta'anii jiraniif dararaa guddoo geessisaniif jeequmsa sammuu jira. Jeequmsa sammuu sanis wanni fide adeemsa siyaasaa uummata Oromoo isa wal dhawaadha. Inni wal dhawaan kunis beekumsa waan nuti hin qabneef barumsa waan hin qabneef waan san keessa jaalala ilmaan Oromootiin lixuudhaan dogoggorri sun dhibbaan dhibbatti uumameeti jira. Dogoggorri uumame sunis obboleeyyan kiyya ilmaan siikoo mandoorratti uumame. Ilmaan siikoo fi mandoorratti uumame jechuun ilmaan Oromoo hundarratti uumame jechuudha. Anarrattis uumame jechuudha. Siikoo wantoonni jechuudha. Kana waan ta'eef jeequmsa sanirraa ammaas gara dhiifamatti maaltu fide yennaan haalli siyaasaa adeemsisaa akka duraanirraa amma wayyaawaatii dhufe. Dhiinni ilmaan Oromoodhaa yeroo baay'ee akka artistiin ilmaan Oromootti hubatuu fi akka gartee namoonni biraatti hubatan. Artistiin akka malee ilmaan Oromoodhaa jaalata. Itti dararame maaliif qabeenya keenya waan ta'aniif ilmaan Oromoo kun itti hiyyoomne waan ta'eef itti jiruu keenya dhabne waan ta'eef wanni hedduun tokko simacheessa. Haalli ammaas muuxannoo Facebook irratti wanni arginu wanni gamaa gamana deemu kun sammuu keenya waan nu rukuteef nuti biyyarraa waan dhufneef dhiini dhangala'ee dhiini qeeroo bilisummaa Oromoodhaan inni dhangala'ee sunii fi wanni harkaa guddannees dhiiga waan ta'eef dogoggora akka malee keessa buune. Isa kanaaf dhiifama guddaa gartee hawaasni siikoo fi mandootis uummanni Oromootis akka gartee maqaa isaa kabajamaadhaan Ramadaaniinis as deemaa jira dhiifama akkanaa godhu maqaa kabajamtoota kanaatiin nin gaafadha maqaa kabajamtoota gootawwan wareegamaniitis nin gaafadha maqaa kiyya kabajamaas nin gaafadha.